Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu isin dhageechisa aan ejersaa abdiiti. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamutti mootummaan naannoo Oromiyaa sadarkaa caasa mootummaa dhabuu irra akka jiru dhaga'ame. Jiraattonni maddeeniif yaada isaanii kennan caasa mootummaa gandoota lama qofa keessa jiraachuu himanii gandoonni 19 hidhattoota finxaaliyyii faanotiin caasan isaanii diigamu dubbatanii jiru. Uummata aanicha keessa naannawaa dhibbentaa 90 kan ta'uu dhalattoota Oromoo ta'uu ragaan qoratame akka mul'isus eeranii. Dhalattoonni saboota biroo bifa qubannaatiin aanicha keessa jiraatan dhibbentaan 10 gadi akka ta'e ragaan agarsiisa jedhu. Faallaa kana aanicha dhibbentaan 98 caasa mootummaa naannoo Oromiyaa diigame hidhattoonni finxaaliyyii faannoo caasaa ijaaranii uummata gidiraa hamaa keessa galchaa akka jiran jiraattonni himanii jiru. Aanaan kun daangaa naannoo Amaaraa irra jiraachuu fi lafa misoomaaf mijataa ta'uu irraan kan ka'e finxaaliyyii faannoo salphumatti laga Abbayyaa ce'uun gandoota aanicha irraa uummata Oromoo hidhannoo hin qabne buqqisanii lafa isaa eega dhuunfatanii waggoota 5 darbee jira jedhan. Humnoonni finxaaliyyiin lafa uummata Oromoo irraa buqqisan nama qotu naannoo Amaaratti hedduminaan fidanii irra qubsiisanii seeran ala qabsiisanii akka jiran dubbatanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa caasaa aanaa Kiraamuu diigame hidhattoonni finxaaliyyiin uummata gidirsaa callisee ilaaluun dogoggora guddaa akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Cimina humnoota finxaaliyyii otoo hin taane mootummaan Oromiyaa xiyyeeffannaa kennuu dhabuu irraa rakkoon nurra bubbulee jedhu jiraattonni aanichaa. Godina Shawaa Kibba Lixaatti ogeeyyiin fayyaa hospitaalota garaagaraa keessa hojjetan kaffaltiin yeroo hojii sa'aatii dabalataa baatilee 4 darban akka hin kaffalaminiif dubbatan. Ogeeyyiin fayyaa hospitaalota Leemman, Baantuu, Tullubooloo, Walisoo fi Diimaa maddeeniif yaada isaanii kennan kaffaltiin kun kaffalamuu fi dhabuudhaan mirgi isaanis dhibame haala jireenya isaanii irraanis dhiibbaa geessisaa jiraachuun himame. Biiroon Fayyaa Oromiyaa seera cabsee ajaja afaanitiin kaffaltii kana iskeelii mindaa duraanitiin fudhattuu akka jedheen akka qajeelfamaatti garuu kaffaltiin kun kan kaffalamu iskeelii mindaa amma hojjetaan argatuun akka ta'u qajeelfamni jiraachuu dubbatan. Mootummaan Oromiyaa qajeelfama jiru cabsee mirga isaanii dhiibee gidiraaf akka isaan saaxile jiru eeranii rakkoon bulchiinsa gaarii amma biiroon fayyaa Oromiyaa raawwataa jiru tajaajila ogeeyyii kan miidhu kenniinsa tajaajila hospitaalaa kan hubu akka ta'e ibsanii jiru. Rakkoon kun saffisaan akka furamu kan gaafatan ogeeyyiin fayyaa hospitaalota garaagaraa kunneen rakkoon kun gara biraatti tarkaanfatee ogeeyyiin tajaajila yeroo hojii sa'aatii dabalataa kennan dhaabuu bira otoo hin geenye mootummaan furmaata akka kennu gaafatanii jiru. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad piroojeektii buufata xiyyaara Aabboo Seeraa lammiilee 15 qe'eef qabeenya isaanirraa buqqise guyyaa kaleessaa ifatti jalqabsiisuun beekame. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad ergaa fuula miidiyaa dhuunfaa isaaniirratti maxxansaniin buufanni xiyyaara haaraan kun sadarkaa Afrikaattuu guddina jalqabarra kan jiru ta'uu eeruun ijaarsichi marsaa jalqabaa yoo xumurame waggaatti imaltoota miliyoona 60 keessummeessuu kan danda'u ta'uu eeranii jiru. Piroojeektiin kun guddaa fi ammayyaawaa ta'ee imaltoota hedduu akka keessummeessuu danda'u himuu malee lammiilee achirraa buqqaaniif bu'aan inni buusuuf qoonni uummanni achirraa argatu maal akka ta'e garuu Dr. Abiyyiin ibsine. Buufanni xiyyaara haaraan jiraattota gandoota Aabboo Seeraa qe'eef qabeenya isaanirraa buqqisuun lafa iskweer kiiloomeetira 35,000 irratti ijaaramuuf deemu kun lammiilee buleeyyii achirra turan abbootii warraa 3,000 yookiin lammiilee 15,000 ol ta'an buqqisuun gara iddoo biraatti akka baqataniif kan dirqisiise yoo ta'u yeroo ammaa kanas uummanni Aabboo komii guddaa dhageessisaa jiraachuun beekamee jira. Piroojeektiin kun gama mootummaatiin faayidaa guddaa akka qabu kan dubbatamu yoo ta'u uummanni beenyaa gahaa malee isaa qe'ee isaa gadhiisuu komataa jira. Kana malees sababa kanaan rakkoo hamaaf saaxilamu himatanii jiru. Waldaan Odaa Nabee idila addunyaa kan mirga dhalattoota naannawa sanaaf falmaa jiru. Uummanni kun waaraan akkamiin akka bayyanatullee otoo haala hin mijeessin qe'ee isaa irraa buqqifame jedha. Uummanni ganda 6 qe'ee irraa buqqifame rakkoo hamaa keessa jiraachuu waldichi quba akka qabu himee jira. Hayyoonni dhimma kana irratti maddeeniif yaada isaanii kennanis piroojeektiin gurguddaan akka kanaa jiraattota buleeyyii qe'ee irraa kaasee rakkoof saaxiluu dabalataan aadaa, seenaa fi eenyummaa uummatichaa naannawa sanaa guututti akka duguugu taasisa jedhu. Kana malees naannawa piroojeektiin kun itti hojjetamutti piroojeektoonni gurguddoon biroos hojjetamaa jiraachuu eeranii kun immoo lafa mudhii Oromiyaa baay'ee dhiphaa ta'e kiiloomeetira 75 hin caalle irratti ta'uun balaa guddaa akka qabu ibsanii jiru. Oromiyaa bahaa fi lixaatti bakka lamatti qooda
Haala amma dura tureen pirojektoonni gurguddoon akka kana uummata Oromoo hammataa hin turre halaala naannolee ollaatti namni itti nam'a kun immoo deemoogiraafii naannawa sanaa ni jijjiiras jedhu. Ammas taanaan qoodni uummanni naannawa sanaa pirojektoota kanneen keessatti qabu mirkanaa'uu qabu. Adeemsichi deemoogiraafii akka hin jijjiirre of eeggannoon godhamuu qaba. Aadaa, seenaa fi eenyummaa uummata Oromoo naannawa kanaatti dagaagee itti fufuu qaba. Aggaammin Oromiyaa bakka lamatti cabsuu fuuldura dhaabatamuu qaba jedhan hayyoonni kunneen. Araada mootummaa fi pirojektii gurguddoo mormuu qabaanne miti kun hubatamuu qaba jedhanii falmuu hayyoonni Oromoo dhimmicha cimsanii qeeqaa jiru. Dhimma kanarratti dhaabonni Oromoo ABO fi KFO'n ibsa baasaniin balaaleffatanii namoonni achirraa buqqa'an qooda barbaachisu argachuu qabu jechuun beeksisanii jiru. Walitti bu'iinsa Suudaan keessatti waggaa 3 darbaniif gaggeeffamaa jiruun tokko sadaffaan lammiilee biyyattii qe'ee isaanii irraa buqqa'uun beekame. Walitti bu'iinsa Suudaan keessatti waggaa 3 darbanitti gaggeeffamaa jiru lammiileen biyyattii harka 3 keessaa harki tokko qe'ee isaa irraa akka buqqa'u kan taasise yoo ta'u, addunyaa irratti rakkoo buqqa'insa yeroo gabaabaa keessatti namoota hedduu saaxile ta'eera jechuun dhaabbanni godaantota idila addunyaa IOM gabaasee jira. Dhaabbanni godaantota idila addunyaa IOM gabaasa baaseen erga walitti bu'iinsi eebla 15/2023 kaasee as guyyoota 1000 keessatti torbanitti giddu galeessan taateewwan buqqa'insa kakaasan 5 kan muddatan yoo ta'u, kunis hawaasa hedduu diiguun namoota miliyoona lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqiseera jedhe. Dhaabbatichi yeroo kana keessatti taateewwan buqqa'insa kakaasan 743 galmaa'aniiru. Isaan keessaa 524 walitti bu'iinsan kan wal qabatan yoo ta'an 219 ammoo balaawwan uumamaa akka lolaa fi ibiddaa of keessaa qabu jechuun gabaaseera. Ragaa dhaabbanni godaantota idila addunyaa IOM gaba walitti qabeen namoonni miliyoona 15 ol ta'an qe'ee isaanii irraa kan buqqa'an kan ibsu yoo ta'u, yeroo rakkoon kun sadarkaa olaanaa irra turetti namoonni miliyoona 11.58 Suudaan keessatti buqqaatota biyya keessaa ta'uun galmaa'aniiru. Namoonni miliyoona 4tti dhiyaatan ammoo daangaa ce'uun biyyoota ollaatti baqatanii jiru. Akka gabaasa dhaabbata godaantota idila addunyaatti walitti bu'iinsi ammaa kun waggoota 20 darban keessatti Suudaan keessatti buqqa'insa walitti qabame caalaa waggaa tokko keessatti dachaa 2 buqqiseera jedha. Kunis addunyaa irraa buqqa'insa uumamaa olaanaa yoo ta'u, Suudaan buqqaatota biyya keessa addunyaa guututti argaman keessaa 15 kan qabdu yoo ta'u, buqqaatota 7 keessaa tokko lammii Suudaan ture jechuun dhaabbatichi gabaasee jira. Iraan mormii gaggeeffamaa jiruuf US himachuu xalayaa UN'tti barreessite. Mormii cimaa Iraanitti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee gaggeessaa olaanaan biyyattii Ayyaatolaa Alii Kaameenii US himate. Mormitoota bulchiinsa isaanii mormuun magaalota Iraan raasaa jiranis Tiraamp gammachiisuuf biyya isaanii balleessuuf jechuun dubbii jabaan qeeqan. Iraan xalayaa mana maree nageenya UN'tti barreessiteen bulchiinsi Tiraamp mormii gaggeeffamaa jiru gara jeequmsaatti akka jijjiiramu gochuuf yaalaa jiraachuu himachuun ibsite. US mormii gaggeeffamu gara badii fi saamichaatti akka jijjiiramu gochaa jirti jedha xalayaan Iraan UN'if barreessite kun. Tiraamp ammoo gamasaan Iraan rakkoo hamaatti jirti jedha. Mormiin uummata qaala'insa jireenyaan eegalee torban 2 guutuuf jedhu kun waggoota hedduu booda mormii cimaa biyyattii keessatti uumamee fi bulchiinsa Ayyaatolaa ifatti mormuun sirni gonfoo duraanii akka deebi'u gaafataa jiru. Gareewwan mirga namoomaaf falman akka ibsanitti hanga ammaa mormitoonni 48 fi qaamoleen nageenya 14 du'anii jiru. Mormii kana hordofee intarneetiin guutummaatti biyyattii adda cituu mootummaan Iraan mirkaneesseera. Tiraamp mormii kana irratti gaggeeffamuu ilaalchisee dheengadda jimaata yaada kenneen bakka isaan yookiin bulchiinsa Ayyaatolaa miidhuu sirriitti rukunna jechuun US dhimma Iraan keessaa ni galti jechuun loltoota ergiti jechuu miti jedhee jira. Uummanni magaalota tokko waan dhuunfatee natti fakkaata. Torbanoota dura hin ta'a jedhamee waan hin yaadamne ture jedhee jira. Kamisa darbe ammoo yoo isaan yookiin mootummaan Iraan uummata ajjeesuu jalqaban sirriitti haleelaa jechuun dubbate ture Tiraamp kun. Ayyaatolaa Kaameenii ammoo dheengadda erga karaa TV uummata biyyattiitiif dabarsaniin namoonni hiriira bahan waan badeewwan Tiraamp gammachiisuuf biyya isaanii saamanidha jechuun qeeqa cimaan dubbatanii jiru. Egaan hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.